Ashama harka fuune hordoftoota chaanaalii keenna YouTube haaraa banannee siif dhiyaannee jirra. YouTube chaanaliin haaromni kun sagantaalee babbareedoo booharsoo bashannansiisoo ta'an isiniif qabatee dhiyaatee jira. YouTube kanaan like share gochuudhaan nu hordofaa waan babbareedaa isiniif qabannee dhiyaataa jirra. YouTubein keenya chaanaliin maqaan isaa Maatii Show jedha. Akka nu jajjabeessan like subscribe gochuudhaan yeroo torbeedhaan sagantaa waan qabannee isiniif dhiyaannuuf sagantaa akka pranki keessummaa adda addaa dhiyeessuu qophii bashannansiisoo garagaraa qabannee isiniif dhiyaanna. Nu hordofaa isiniin jenna. Kaayyoon isin bashannansiisu isin booharsuudha. Kana ta'uu beektanii share gochuu hin dagatinaa. Maatii Show chaanalii haaraa waan ta'eef nu jajjabeessaa wantoota babbareedaa qabannee isiniif dhiyaachuu jirra. Share like subscribe godhuu hin dagatinaa. Sagantaa bashannansiisoo kana qabannee isiniif dhiyaanna. Qophiidhaan nu eegaa hagasiif subscribe gochuun like gochuudhaan nu eegaa isiniin jenna. Kanaafuu like keessa akka qabadhaati nu eegaa. Maatii Show filannoo keessan mara.